Hordoftoota Oromiyaanis Neetwoork akkam jirtu kun wiirtuu yayyaba Oromooti. Qophiin kun irra caalaatti yookaan harka guddeessatti namoota ogummaa miidiyaa, namoota ogummaa barreessuu qaban walumaa galatti immoo namoota poolitikaa qabsoo Oromoo fi waliigala qabsoo poolitikaa Itoophiyaa irratti hubannoo gahaa qaban namoonni akkasii walitti dhufanii dhiyeenya kana kan jalqaban. Kanuma keessaa mootummaatti si'a tokko xiqqaatee warra gartuu kana keessatti walitti qabame keessaa lamaanis sadiinis afuriinis wal waamanii waliin ta'anii qopheessanii kan dhiyeessanudha. Haaluma kanaan har'asi namoota sadii ta'anii dhiyaannee jirra. Isaanis obbo Caalaa Haayiluu fi Dr. Caalaa Abdiisaa lamaan isaaniiyyuu Sweden. Obbo Caalaa ni Stockholmii, obbo Dr. Caalaa Abdiisaa immoo Maammoorraa naan jettee Maalmoo jedhamti. Maalmoorraa. Ani hudis maali inni Maalmoodha. Ani immoo Tabsaayii Dheeressaa Torontoo Kanaadaati. Isin akkan waliin turtan kabajanii gaafachaa gara marii keenyaatti dabarraa. Isin lamaanuu galatoomaas ni jechaanii. Dr. Caalaan obbo Caalaanis egaa irra caalaatti akka waan lafarra jiru kana olaallee saboomiyyuu caalaa uummanni Oromoo qabsoon uummata Oromoo haala jabaa keessa seenee jira. Kana keessatti immoo duulli guddaan gaggeeffamaa jiru duula ololaa. Sana keessatti irra caalaatti uummatichaa fi jaarmolee poolitikaa Oromoo kanaaf adda baasuuf yaalii godhama. Waanuma fakkeenya gaarii marii keenyatti jalqabuudhaan nu gargaaru tokko waan akka malee gartuulee garaa waccisiisaa ture torban darbe kana guutuu haasaadhuma jecha gabaabduu buleettiin keenya tokko yoo dogoggoruu baadhee aadde Bilisummaa Huseen kan jedhamtu walgahii KFO irratti yaada tokko kaaftee sunillee ka'ee waan guddaa ta'ee kuni ajandaa jaarmolee poolitikaa Oromooti kan jedhuuni keessaa warri qaama sadaffaa kana jedhuuni warra uummata Oromooti mootummaarraas mooraa uummata Oromoorraas adda warra ta'an jechuu kooti. Keessaa jarri kun haala kanaan mootummaanis immoo gam tokkoon dhimma itti bahuu barbaade nama kanas immoo obboleettii keenya kanas immoo qabuudhaaf yaalii akka godhamaa ture ammallee egaa odeeffannoo qabnutti miliqxee jirti kan jedhamudha. Wanti guddaan iyyuu akka dhimma nam tokkoo hin taane haalli kun irra caalaa kan inni dhiyaate jibbaa uummanni Oromoo uummatoota garaa biraatiif qabu haala jedhuuni. Itti dabalee immoo kuni ajandaadhuma jaarmolee poolitikaa Oromooti. Kunis egaa yaaduma isa jalqabaa sana kan cimsuudha. Yaa uummatoota gara biraa uummata kanarraa jaarmolee poolitikaa Oromoo kanarraa of eeggadhaa itti qophaa'aa ofirraa rukuturraa kan jedhuudha. Mee isa akka dhimma namaatti ilaaluu iyyuu miti gara dhimma keessa jabaa guddaatti achi darbuudhaaf akka dubbiin haasaan obboleettii keenyaa kun itti hiikametti dhuguma uummanni Oromoo uummatoota warra kaan jibba uummata warra kaanis iyyuu miti achitti kan ibsame warruma bara dheeraadhaaf aangoorra turedha kan inni ilaalu irra caalaatti dhugumatti jibbaan sun jira yoo ta'e maddi jibba sanaa eessa laata eenyu laata eessaa jalqabe gara uummata Oromooti moo garuma warra deebisee uummata Oromoo yakkaa jiru kanaati. Kana gabaabsinee kalaallee dabaluun barbaada. Yoo obbo Caalaati nu jalqabi. Tole obbo Sasaa hedduu galatoomii wanta kana eessa kaana beektaa tokkoffaa Oromoonuu nama akkamitti ilaalaa dhugumatti wanni suni hundeetti ilaalcha Oromoon dhala namaaf qaburraa madde moo rakkootu waan sana maddisiise kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Ilaalcha Oromoo keessatti yookiin immoo dhugeeffannoo Oromoo keessatti lamaan namaa jedha. Lamaan namaa jechuun dhalumti namaayyuu nama kan ta'u lama yoo ta'anii jedha. Innis dhiira dubartiidha jedha. Achirraa ka'uudhaan maal jedha addunyaa kanarra nama shantu jira siin jedha. Addunyuma guutuu biliyoona meeqa jennu kana keessatti nama shantu jira siin jedha. Ana kanatu yookiin immoo Dr. Caalatu nama afur qaba jecha.
Namni arfan kun eenyu? Obboleessa, abbaa, obboleettii, haadha. Abbaa gaafa jennu abbaa gudeeda kee qofa osoo hin taane umriidhaan kan abbaa keetti dhiyaatan hundumti isaaniiyyuu siif abbaadhaa jedha. Haadha gaafa jennu kan umriidhaan aayyoo keetti, ummaa keetti yookiin harmee keetti dhiyaatu hundumtuu haadha keetii siin jedha. Obboleettidha jechuun kan haadha warraa sii taatu fi umriidhaan obboleetti keetti dhiyaatan hundumtuu siif obboleessa. Obboleessis akkasuma kan wajjin handhuuranta yookiin gudee gadaamessa tokko boraafattanii baatan qofa mitii jedha. Kana gaafa haalteeyyuu yakka seentu jira jedha. Amma inni bal'aadha sanan dhiifna. Ilaalcha Oromoo kana kan kaasuun barbaachisee fi sabni addunyaa kanaa guutuun haala ittiin ofiin jiraachaa turaniif ol jiraachisaa turan irratti hundaa'a. Wanti har'a arginu hedduun isaa haa jijjiiramu malee kalee sarratti waan isaan irratti hundaa'antu jira jechaadha. Kanaaf Oromoon dhala namaa kana akkamitti ilaala kan jennee kaafneef kanaaf jechaadha. Oromoon dhala namaa kana addunyaa biliyoonni meeqarra jiraatu nama 5tu jira. Kanaafuu inni kaan obboleessa sii ta'a, inni kaan obboleetti sii taati, haati warraa keessa jirti, dubartoota abbaa warraa keessa akka obboleessatti ilaalamuu qaba. Inni kaan abbaa sii ta'a. Kanaaf kaan immoo suma mataa keeti. Saba akkasitti dhala namaa kana egaa namni kun obboleessa kiyya miti, obboleetti tiyya miti kadhati jettuun yoomi kan jedhu illee lafa kaatee jira jecha. Saglan diina waan jedhu lafa kaa'ee jira jechuudha. Yoo saglan diina hin taane namoota kanaati sababiin ittiin namni kun kiyya miti jettuun hin jiru jecha. Oromoon eessa ka'eeti duuba amma ilaalcha amma jiru horate. Dhugumatti sabni dhalootumaaniyyuu dhala namaa akkasitti lafa kaa'atee akka obboleessatti akka obboleettitti ilma namaa kana adii hin jenne, gurraacha hin jenne, boora hin jenne, daalacha hin jenne sanyiidhaan hin qoonne, bifaan hin qoonne akkasitti lafa kaatee addunyuma kana keessatti waa'ee himaanitii, waa'ee namummaa Oromoo namni barsiisuu hin danda'u. Dhala namaa addunyaa kana keessatti namni nama simachuu, qubachiisu, jiraachisu addunyaa kanattuu barsiise Oromoodha. Oromoon bari nama diina isaa isa ajjeesellee obboleessa ilma godhatee jiraachisu bari. Isuma akkasii kana bira kaa'ee diina isaan lolaa ture. Mo'ameera taanan saba balleessuun turre qubachiisee jiraachisee itti heerumsiifata. Irraa fuudha. Amma maaltu kana godhe fakkeenya dubbii obboleettiin keenya dubbatte san maaltu fide kan jedhutu barbaachisa jecha. Abashoonni gaafa Oromiyaa qabatan maal godhan? Dura eenyummaa Oromoo cabsan, tuffachiisan, akka inni of tuffatu, akka inni ormoomu, akka isaan ta'u godhan malee eenyummaa isaa sana kabajanii fi akka inni of ta'ee jiraatu isaan wajjin wal fuudhus soddummaa gaariin akka jiraatu osoo hin taane soddaa tajaajiltuu akka ta'u akka inni of wallaala isaan ta'u kan gochaa ture jechaadha. Kana qofa miti. Loltoonni isaanii gaafa bakka cabsanii qabatan hundatti poolisiin isaan hordofan maal ture? Intala Oromoo fuudhaa, afaan Amaara barsiisaa, eenyummaa ishee jijjiirsisaa, of wallaalchisaa. Intala immoo itti gurguraa, tajaajiltuu godhadhaa, akka inni garbicha ta'u sammuusaatti jechuudha. Akka inni of jibbee isin fakkaatu godhaadha. Kun waan Oromoo irratti raawwatamaa turedha. Kana malee jidduu isaanii kompromaayiz ittiin gochuun haalli itti walitti araaramanii wal kabajanii jiraachaa turan baay'ee xiqqaadha. Kana yoo jennu hin jiru warri akkasitti jiraatan hin jiru jechuu miti. Fakkeenyaaf hooggantoota Oromoo keessas qabsaa'ota Oromoo keessatti illee namoonni saba biraa fuudhanii saboonni isaaniin haatu warraa isaanii isaan jajjabeessaa turan. Isaan wajjin dhaabbachaa turan. Kaayyoo isaanii deeggaraa turan hin jiru jechuu miti. Garuu akka ilaalchatti ilaalchi uummata kanarratti godhamaa ture mana keessatti manni kee qulqulluu yoo hin taane manni kee ilaalchi gaariin hin jiru yoo ta'e ilmaan kee irratti dhiibbaa qabaata. Akkatti ati nama wajjin haasoftuu fi wajjin deemtu irratti dhiibbaa qabaata jechaadha. Kanaaf kun hundumtuu kan dhufe Oromoon ittiin eenyummaa isaa tikfachuu fi dhiibbaa irra gahaa ture kan dhaloonni kun bareechaadha. Hin argechaadha dhaloonni kun. Dhaloonni kun kana waan argee fi wanti nu baasu eenyummaa keenya kana tikfachuu fi aadaa keenya, afaan keenya, maalummaa keenya, duudhaa keenya tursiisuuf kan gochuu dandeenyu inni yoo ta'e kana haala jechuurraa jechaadha. Dr. Caalaa asuma irratti gama keetiin keessaa'uu dhugumatti waan akka jibbaatti dhiyeeffame afarfame kun yoo ta'e maddi isaa eessa isheetti maarata amma tokkotti nu dabali. Tole baay'ee galatoomii. Amma waan Jaalcaalaan tuqe irratti waan muraasan dabalaa.
Gaafa jalqabu wanna amma dubbii ta'ee ajandaa godhanii isaan miidiyaa hundaadhaan afarsaa oolan kana hagana dubbii mucayyoon sun dubbatte sun dubbii jabaa ta'e yookaan dubbii haga kana biyya sana raasu ta'e otoo hin taane silumaa sagantaa mataa isaanii dhaqqabu. Waan keessa isaanii jirutu socho'e jechuudha. Carraa argatanii qaawwaa tokko siigalee jecha afaan kee kana dabsanii itti fayyadamu silumaa waan rukutuu barbaadantu jira. Waan barbaadan sun silumaa kallattii hundumaadhaan Oromoodha. Waan Oromoof fayyada jedhanii yaadanidha. Yoo haala dubbiidhaan ilaalte sirna eenyuudha? Mana amantaa eenyuudha? Barreeffama nama qaanessuu fi saba nama dhala namaa tokko namummaa keessaa haga baasutti kan barreessee kaa'ee ragaan har'a bakka hundallee jiru dhaloota kanallee qaqqabee jiru. Oromoo wajjin ciisuuni mootummaa Waaqayyoo nama dhaalchisuu Oromoo wajjin ciisuuni haga harree wajjin ciisuudha jedhanii barreessanii kan barsiisaa turan biyya tokko guutuu warra barsiisaa ture. Mootummoota kana barsiisaa ture mini kana biyyi har'a siidaa dhaabeetii jiru. Dhiifama wajjin Dooktar Caalaa nama biraamtiin namni kaleessaaf dheengaddaa muummichi ministeeraa miseensa boordii broadcasting agency taasisanii shuummate sunillee maanni Daani'el Kibret eenyuma kana ka Ameerikaa kaabaa kana yeroo jirutti waan akkasii kana gadi baasee wanta jirra dubbatee afarsaa ture satama jette kana itti fufu. Afaan Oromootiin maaliif faaruuf faarfataa jedhee itti fufu. Inni faaruu afaan Oromoo maa faarfataanuu salphaadha iyyuu haa ta'u siigalee isaanuu gaa haa ta'u san fudhanna. Oromoo wajjin ciisuu dhumti kuni harree wajjin ciisuudha. Mootummaa Waaqayyoo nama dhaalchisu jedhamee kan barsiisame kan barsiise sirna mootummaa Minilik Haayile Sillaaseef kanneen kana. Kanneen kanaaf immoo kan siidaa ijaaraa jiru. Goototni akka kanaa hin jiru kan jedhee immoo addunyaatti isaan beeksisaa jiru eenyudha? Mootummaa ammaa kana. Mootummaa kanaa Abiyyi Ahmed, Daani'el Kibret, gorsitoota isaa Habashoota jechuudha walii galatti. Itti fufuudhaan yoo ilaalte ati wantoota kana keessatti jechuudha. Mana mootummaa keessatti mangaa jettee intalli gaafa arrabsitu intala kana arrabsiteef eenyu kan harka rukutaa ture? Jalqabatti Abiyyi Ahmed miti. Eenyu kan ishee fudhatee Nobel Prizeedhaaf Oslootti argame? Abiyyi Ahmed miti. Eenyu kan ishee waltajjiitti dhiyeesse? Daani'el Kibret miti. Siigalee amma sadarkaatti uummanni Oromoo irra jiru kun takka takkanumaayyuu uummatni Oromoo yoo akkana aarsuudhaan siigalee maaliif sitti fakkaata? Namoota diina ija baasanii maalummaa Oromoo guyyaatti cabsaa oolan kallattii danda'anii qawweedhaan, rasaasaan, haamleedhaan, eenyummaadhaan waa hundaan mana mootummaa keessa ta'anii heeyyama guutuuf bajetni guutuu ba'eefi jechuudha. Walaloon yeroo kanatti bakka adda addaatti isaan dhiyeessan tokko lamaan amma viidiyoo irra warri Tigraay miidiyaan isaaniif haa galatu waan muraasa tokko funaananii dhiyeessaniiru. ማንኛውም ከኦሮሞ ባልጋ የምትተኝ አማራ በመርዝ ገለሹ እንድትነሽ የኔቱ ከነሳኒ በከበካ ዱበታረ ቀንሽው ሲገለ ቀንሽው ከነ ሁንደቱ ሳም በርሲሰኒ ከነ ሁንደቱ ሳም ሚዲያ ረደልሰኒ ሐረ ዱበር ኦሮሞ ቶክቱን ቶኮ ኦሮሞ ፉዳ ዋንጀቴፍ ኢኑማዩ ያደ መታሽ አከነ መዱንፋ ተኮት ዋን ኢብሰቴፍ ዱሊ ጉቱማ ቢየ ሰናረት ገገፈመ የቹ kana jechuun egaa maalidha tokkoffaa kan nuti ilaaluu qabnu jarri kun including Abiy Ahmed sigalee jarri kun guutummaa guututti ajandaa guutummaa guututti durii sana deeffachaa jiru isatti jiru jechuudha waan kana dura namni tokko iyyuu akka dhaabbatu barbaadanii kan isaan dubbatan hundi qulqulluu fi eebbifamaadha kan isaan dubbatan hundi tasuma ceephaamuu hin danda'u yakkas miti kan isaan godhan hundi sirriidha jechuudha kan namni gabraa godhu garuu funaanameetu ittiin saba guutuu yakku jechuudha. Kana jechuun amma gaafa teessee ilaaltu mucayyoo kana irratti tarkaanfii isaan fudhataa jiranii tarkaanfii ishee irratti fudhachuu miti bar. Duulli inni jalqabaa isaan kaafaa inni lammataa OMN intalli sababadha. Sigalee
amma gaa mana isaaniitti sadarkaan kun maalitti nu adeemsisaa yoo itti ilaalte tokkoffaa kanatti keessaa hambifte Dr. Caalaa sana hunda dugda duuba immoo duulichi uummata Oromoo. Exactly. Uummata nimma sigalee amma isaan guutummaa guututti haamlee uummata Oromoo cabsu, uummata Oromoo qaanessu, picture yookaan immoo suuraa uummata Oromoo jijjiiru sigalee akka kanatti sabaaf sablammoota kabraa bukkeetti illee Oromoo jibbamaa gochuu, yakkamaa gochuu sigalee akka kanatti gaarummaa isaa tokkoffaa haa xiqqaatu iyyuu malee propaganda haa dadhabnu iyyuu malee miidiyaan kan Oromoo jiru waan isaan hojjetan kana guyyaa guyyaan jala bu'ee deemee sigalee isaan saaxilaa ooluu kana sigalee Oromoon rakkoon isaa tokko hin tuffata jara kana waan isaan hojjetan waan namummaa gadii waan ta'eef waan namummaatti waan hin lakkaa'amne waan ta'eef waan qaanis waan safuus cabse waan ta'eef sigalee Oromoon kana jala bu'ee dhaggeeffachuu iyyuu ni qaana. Isaan garuu tokkoffaa kan isaan hojjetan kana waan nuti hin hordofneef waan namni kana saaxilaan oolleef akka waan addunyaan isaan hin beeknetti akka waan sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru isaan hin beeknetti akka kanatti jechuudha kan isaan yaadan. Ammoo karaa biraan yoo ilaalte duula uummata Oromoo irratti amma gaggeeffamu kana bajetaanidha sigalee saganteeffamedha. Namni keenya har'a namoota kana jedhan kana yookaan namoota kana deemanii akkasuma jedhe Oromoon jedhan tun taane mootummicha kana godhaa jiru. Dogoggorri keenya maalidhaa sigalee har'a OMN itti gaafa isaan duulan yookaan kaafaa'utti gaafa isaan duulan sigalee nama ta'etu biyya kanaatu waa barreessaa jedhan namatu natti hima feesbuukii isaa irratti. Gaafa isaan hoogganoota adda bilisummaa Oromoo qabanidhaaf nama tokko keessaa qaban fakkaata. Naan akka silaa akka risaa tokkoon naqanii akka risaan cuuciin daaqqoo funaantutti jala jalaa funaananii ishee qobaattan bisuudha jedhan. Sigalee sagantichi tokkoon cabsaa adeemuu hin ariifatan egaa amma isaan abaa'oo cabsinee fixnee irradaniitu gara kaafaa'oo fi gara OMN itti darbuu isaani. Sigalee sagantichi kanadha jechuu barbaadeen haa ta'ullee malee sagantaan kun intala kana maatii ishee ari'uun intala kana ari'uun sadarkaa kanatti akka waan sigalee warri haadha ajjeesaa oolu warri meeshaa guuttatee biyya keessatti cuubeedhaan rasaasaan shugguxiidhaan makiinaan fe'atee karaa boordarii meeqa karaa Jibuutii gashataa jiru warri waa meeqa hojjetaa jiru warrootumti mootummaa masaanii cabseyyuu warrootumti mootummaa Amaaraa sana rashaneyyuu ajjeeseyyuu har'a mana hidhaa isaatii ba'aa jiranittidha. Intalli kun yaada nama dhuunfaa tokko freedom of expression jiru tokko namni tokko waan fedhe haga dubbachuu danda'utti Oromoo malee fuudhinaa jechuun maal yaksa? She has a right. Maal yoo isheen jette mirga isheedha. Oromootti malee neeru bo'eetti maaltu ishee dhorka? Mirga isheedha. Sigalee sabni gabraa yaraadhaa, diinadhaa, hamadhaa, seexanadhaa hin jenne. Kanan itti heerumu yookaan kan na fuudhuu qabu Oromoodhaa jetti mirga isheedha kun. Sigalee garuu intala kana akka kanatti diinanfachuu dhumti isaanii sagantaa gabraadhaa jechuudha. Walumaa galatti. Kanan siin jedhaa galatu. Waa itti dabaluu obbo Tasfaa. Haa ta'u obbo Caalaa gabaabsiiti akka nu kaan dheeranneetti gabaabsiiti dabale. Waanuma Dr. Caalaan jedhe jabeessufani ajanduma kanatu bara ajandaa mootummaa kanaati. Akkuma walii galaatti ajandaan jiru yeroo yerootti Oromoodhaaf mata duree baasanii Oromoon kaayyoo guddaa sana gaafii guddaa inni gaafatu sanarraa maqee waan isaan iyyan kan faana akka iyyinu kan isaan barbaadan. Gama biraatiin akka Oromoon mammaaku daa'ima boohaaf kaatee jabbiin miilarra ejjetteedhan. Isaan garuu durumaanuu waan Dr. Caalaan jedhe jala muruun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee ololaa fi jibbiinsa isaan oofaniif Oromoon gatii gurra hin kennu hin tuffanna. Garuu sun tuffiin sun gatiin qabu. Isaan garuu waan tuffatamtu ishee xixiqqoo kana guddisanii Oromoo tireetidhasiif jechaanii jiru warra kaaniin. Tokkoffaa uummataan jechaa jiran uummata isaaniitiin. Kan biraatiin uummata naannawa sanaatiin Oromoon si jibbaa jechaanii jiran. Garuu dhugaan jiru kana mee dhuguma jiru lafa haa keenyu. Yeroo fincilli diddaa gabrummaa yookiin Oromoo Protestis akkasitti jabaate san Oromoon dhugumatti saba inni miidhe jira. Otoo miidhuu barbaade moo miidhuu hin danda'u ture qeerroon. Relatively wal bira qabnee ilaalla. Amaara keessatti maaltu ta'e? Uummata Tigraay, uummata nagaa jireenya nagaa geggeeffatan akkuma saba kaanii daldalamaan adda addaatiin jiraachaa turan. Tigree qofa ta'uu isaaniitiin irratti xiyyeeffatanii qabeenya isaanii saamanii gubanii ari'aan turre. Uummata kana Amaaraa keenya qulqulleessina jedhanii jechaadha. Sana darbanii Oromoo walloo keessa jiru irratti maal hojjetan? Jibbiinsa jechuudha, jibbiinsa namummaa.
Uummata gumuzii irratti maal godhan? Uummata meeqa uummata nagaa fixan? Oromoo Matakkal keessa jiru irratti maal hojjetan? Jibbiinsi kana ga'u jira. Jibbiinsi kun immoo eessa madda? Maddisa waajjira muummicha ministeera keessa madda jecha. Sagantaa godhatanii Oromoon akka of jibbu, Oromoo ofii isaatiif akka inni of jibbu, akka inni wal jibbu, akka sabni biraa isa jibbu, sana booddee Oromoo dhahuudha jechuudha. Walumaa galatti ilaalcha Oromoo dhahuu, siyaasa Oromoo dhahuu, maaliif ajandaa siyaasaati dudduubba isaa kan jiru Oromoo kana karaa adda addaatiin mataa keessa dhahanii gadi qabanii aangoo mataa isaanii jabeeffatanii itti fufuudha jechuudha. Akkuma Dr. Caalaan jedhee namni addunyaa kana keessa dhamate wanni jirta. Kaanaada jirta miti. Namni native nation hin fuudhinoo jedhee arraba. Arraba miti. Garuu native nation hin akkasi jedhee yoo inni maqaatti moggaasee arrabsoo godhe yakka. Amma gaa isaan hate speech kan jedhan ofii isaaniiti muummicha ministeeraa biraa deengada kan amma intalli tokko maal jetti? Inni ekelee የወፍ ቋንቋ የምናገሩት በቋንቋችን ማሊ ወኒ ካልቀደስነ ሜረቢ ሲታገርሲሱ ኤኙቱ አፋን ሲምብራ ዱበታ ኤኙቱ አፋን ሲምብራ ማሌሞ ሁበዱ ከነ ዋጅራ ሙሚቸ ሚኒስቴራ ኬሰታ አኒቲ ሰገንታ ዋሪ አርቲ ኢሳን ጀደረት ከነሳን ይሰን ዱጉመቲ ኦሮሞኒ ኤስ ጅራ ማል ጎቻ ጅራ akkanumatti callisa taanaan Oromoon itti jabaachaa deema. Jibbiinsis dhahiinsis rorroonsis itti jabaachaa deema. Jabaatee of duraa hin dha'u taanaan ofirraa hin dha'u taanaan waliin ta'u taanaan hadha jaarmiyaaleen Oromoo irratti duulamaa jiran kuni akka isaan hin dhaabbanneefi miidiyaan takkittiin tuni miidiyaan OMN isaan amma irratti duulaa turan kuni karaa adda addaatiin yoo xiqqaate mee amma OMN ati sabatti maxxansuu dandeessaa? Biyya sana keessatti miidiyaan sabaa fi sablammoota biyya sanaatiif sagalee ta'e tokkichi kana malee jira. Isa taane kan jiru ONN dha. Kanaan ala hundumti isaanii sa'aatii 24 hours 7 days afaan Amaariffaa tokkichaan uummata sana mataa dhukkubsaa oolu. Biyya akkasii keessatti intalli tokkitti yaada mataa ishee ibsattee har'a isheetti miti kan duulamaa jira. Uummata Oromoo guutuutti duulamaa jira. Har'a garuu intala kana tireet godhanii waameef godhanii haamilee ishii cabsanii hidhaadhaa fi maarreedhaaf barbaadaa jiran jechuudha. Akkamitti? Dhugumatti biyya dimokiraasiin jiru, biyya mirgi namaa jiru, biyya namummaan kabajaa qabuudha sun. Kana Oromoon dhaabbatee of ilaaluudha qaba. Inni obbo Caalaan Oromoon eessa jira, Oromoon maalitti jira jette tarii gara xumura keenyaatti wanti nuti irratti xiyyeeffannu isa ta'a booda irratti deebinaa waan isin jettan amma tokko dabaluudhaaf laal jechi haasaan obboleetti keenyaa jechi just haasaa miti. Akka torban tokko booda akka kaafnu wanti barbaachiseef illee haqa tokkotu keessa jira jara keenya haqatu keessa jira haqa seenaa tokkotu keessa jira isaatiyyuu eessaa madde maalirraa ka'e dhuguma jibbaan jedhamu kun hadheeffannaan jedhamu kun yoo jiraate iyyuu eessaa madde warra Oromootti qoba qabaa jiru kana moo warra isaanitti silaa qubni kun itti qabamuu qaba ture madda jibbaa kana hadheeffannaa kana karaa ilaaluun sheettu jalqaba irratti waa tokko jedheen ture kanuma waan jedhe ilaa jara keenya wanti addunyaa irratti faashina gaarii ta'ee adeemaa jiru tokko South Africaatti jalqabee as Canada kanas dhufeera inni Truth and Reconciliation jedhan tokko. Dirqii ta'uunsaa haa yeroo akkasii faa keessaa Itoophiyaa keessatti dirqii ta'uunsaa haala akkasii irratti mul'ata. Mormiin warra yookaan wocni gartuu sadaffaa kun garuu yoomiyyuu yoo ta'e haqa keessa darbame hin fudhannu. Ta'uusaa hin amannu kan jedhu tokko agarsiisa. Kun immoo yaaddoo guddaa uuma. Danda'amaaree badii raawwatamaa ture amannee ma fudhannee gara fuulduraatti akka itti fufne ragaa oonu malee karaa biraatiin iyyuu dhibee dhumti iyyuu sirriitti himamu malee dawaan argamaa fi leelaata. So tokkummaan jedhamu kun dhufuu danda'a haala kanaani. Heetu hundaafuu akka gaafii guddaatti keessaa isaaniif warra tokkummaa biyyattiitti dhimmuuf gaafii guddaa kan ta'uu qabu. Garuu jireenya keessa akka nam tokkotti hiriyoota keenyarra
akka sabaatis kun waltajjii akkasirraa kan argaa turreef argaa jirru jarri kun yoomuu badii raawwatamaa ture sana amananii fudhatanii sirreeffachuuf qophii akka hin taane. Haqichi immoo maaliree waan haalamuu danda'amu natti fakkaatu. Fiilingiin jibbaa kuni yookaan fiilingiin irraa of eeggachuu jedhu kuni uummata Oromoo bira jiraachuunsa garuu nama tokkotti hidhamuu isaatii fi isa kanas akkanatti fakkaatutti jarri kun otuma beekanuu haaluu barbaadu tan yaada karaa tokko tokkoon ani bara dargiiti kanan barnoota yuunivarsiitii baradhe xumura gara kufaatii bara dargii irratti yeroo sana waan goonu tokko jira ture warri haaraan galluu fi warri fixee eebbifamee ba'u. Keessaa ijoollee haaraa dhuftu kana mooraadhaa wajjin environmentii walii galaatii wajjin wal barsiisuudhaaf akka gargaarutti haala lafarra jirurraa kan ka'e jibbaa kana duula jibbaa kana akka salphaatti akka harkaan kennineef jecha warri eebbifamee ba'u warra keessaa warra haaraa galu warra waggaa lammaffaa amma danda'ametti warra waggaa sadaffaas walitti qabanii dhaamsa walii dabarsu. Dhaamsa sana keessaa tokko kanan inni irraanfanne exactly yaada amma buleettiin keenya kun keessa. Irra deebiin barbaachisu. Suni bara sana tarii warri haala kanaan walitti dhufee dhaamsa walii dabarsu dhaabni adda bilisummaa Oromoo jedhamu akka jiru quba qaba ta'a. Karaa sagalee karaa sabaa ofaa adda bilisummaa Oromoo garuu ijoolleen akkasii kun jiraachuu seeruu beekan. Warra akka kafaa'u immoo warra sana hin jiranuyyuu. Paabaa'uunis hin jiranuyyuu. Jaarmoliin Oromoo warri kaanis. Kuni kan sabicha keessa jirudha. Eessaa dhufee eessaa horee eessaa maddee eessaa ka'ee gabaabaatti duula saayikoolojii bara minilikirraa kaasee cinaa duula waraanaa uummaticha irratti geggeeffamaa ture. Haala kamiin barreeffamaan akka seeraatti akka heeraatti illee tumamee ሰው መግደል ወንጀል ነው ጀቻ ኦሮሞንም ቢነብ ጀቻ ኦሮሞዳ ወጂ ወሊም ቤግነ ጀቻ ጋላ ጀዱ ጀችኩን ኦሮሞዳፍ ኛጳ ስትሬንጅ ወል አፋን ኦሮሞ ከሰንጅሩ ካነ ኡማኒ ሴራቱማኒ በሪፈማ ከሰቲ ዲክሽነሪ ከሰቲ ሃርድ ከበር ዲክሽነሪ ፋ ከወሊም ፉኔ ላላ ቱሬ ተቆጥሬ ባሩ መሳና ዩኒቨርሲቲ ከሰቲ ወረጉማ ጀዳ ዲና Kenya sa tokkoffa warra guma jedha warra dhiiga dhangal damanyaa jedha akkasitti kaanii irra caalaa immoo afoola isaanii keessatti oral literature isaanii keessatti akka mammaaksaatti akka weedduutti akka faaruutti jecha sanatti gargaaramaa biyaatuutu ay xaraam kan sana qamaalee ballaa gamadaaf waan gamadaaf kanaaf jara Kenya kuni waan uummata Oromoo irratti adda ta'e miti kun saayinsiidhaan kun saayinsii linguistiksiitiin kun dubbii seer lugaatiin dubbii giraamariitiin maal jedha saayinsichi ilmoo namaa kamtu kan afaan isaatti hiikkateen alatti afaan gara biraa akka lammaffaa sadaffaatti baratu akka warra afaanitti hiikkateetti kan sirreessee dubbachuu danda'u hin jiru. Maalifi afaanota hundatiyyuu waan linguistic feature jedhamu qabu akka ashaaraa kan mataasaa warri itti dhalatee afaanitti hiikkatu mana barnootaa utuu naqin afaan sana uumamaan barata linguistic feature sanatiyyuu qaama qalbii isaa keessa makamee instinctively dubbata isa baratu sana garuu dhiibbaan afaan isaa inni linguistic featurein afaan isaa inni afaanitti hiikkatee sun reflect irratti godha afaan isa lammaffaa sadaffaan baratu irratti kanaaf fakkeenya gaariin isaanumtu of ilaaluu qabu turan uummatoota sabab lammoota Itoophiyaa keessaa sabni afaan Ingiliziffaa baratee dubbachuun isaan rakkisu sadarkaa tokkoffaatti isaan amma yuunivarsiitii itti nama tokko akka fakkeenyaatti kan kaafnu jira ture Ingiliziffaa caccabaa akka fakkeenyaatti kan dhiyeessu nama isaanii nama gara kaabaa tokko achuma irraa baruu danda'a kun uumama saayinsiidha malee addatti kan uummata Oromoo irratti waan ta'e garuu fakkeenyaaf nam tokko amma naannoo keessa jira Stookholm maqaa isaa Swiidiniin jira maqaa isaan dhumnu nama guddaadha amma naggaadee ture yeroo yerootti deddeebi'ee Finfinneedhaa shaqaxa fudhata ji'atti si'a tokko si'a lama si'oo gabaan gaariin jiraate ji'a lamatti si'a tokko
every time Finfinnee dhufu kana duras kaasnetti fakkaata yeroo hunda yeroo Finfinnee dhufu duudaa of taasisa ture. Amaariif isaa caccabaa waan ta'eef arraba sana baqa. Booda keessa garuu haalli kun namni kun dammaqaa dhufee obbaree nama kana kakaasee haalli kun bosona isa seensisee bosonatti sadarkaa loltuu kan waraanarra darbee dabballee waraanaa ta'ee qabsoo uummata isaa keessatti gahee guddaa taphachuu gahee amma sababa umriirraa kan ka'e hidhaas immoo gidiraa bara dheeraa mana hidhaa Ihaadig keessatti dabarsee biyyaa bahee akkasitti waan akkasii jira madaa akkasii laalaa akkasii gaaga'ama duulli kun qaqqabsiise tarreeffameetuma dhumuu hin danda'amu. Egaa isa kana yaadachuu dadhabaa jiru jarri kun maddi isaa isaan ta'u akka obbo Caalaan jalqaba irratti kaa'e uummanni kun filoozofii akkasii qaba ilaalcha ilmoo namaatiif. Kan eenyuun yoo ta'e obboleettiin sanaas obboleettii isaa haati sanaa haadha isaa abbaan sanaa abbaa isaa kun waan guddaadha jira keenya jireenya filoozofii isa guddaadha baay'ee badhaadhaa kan ta'e crude kan ta'e ani hin beeku saba sakamtoo waan akkasii qaba kan jedhu hin beeku kana garuu kanatiyyuu hubatamuu dhabee amma rakkoo fiduunsaa itti fufaa inuma itti fufaa maaliif jarri kun badii kana gaagaamoo waggaa 150 uummata kanarraan ga'aa turan amananii fudhatanii sirreessuudhaaf qophii waan hin taaneef ittuyyuu waanuma xixiqqaa kakaatu kana dhimma poolitikaatiif ololaan itti dhimma bahu deebisanii uummaticha ataa gochuu deebisanii immoo uummatoota gara biraa irratti jibbaa sabni gara biraas akka uummaticha jibbu keessaa waggoota lamaan kana kan agarre irra caalansa kana irratti kan xiyyeeffatedha. Waan naannoo buraayyuutti ta'e sana ofii isaaniitii balaadhaaf gaagaama qindeessan hin deebisanii utaalanii jenosaayid eenyutu raawwate Oromootii saboota warra kaan irratti raawwate. As butatee gaafuma Oogast 28-26 sana naannoo walatteedhaatti ammas naannoo Finfinnee uummata saba xiqqaa saba warra Gaamoo irratti ammas ofii isaaniitii ta'edhanii kan qindeessanii bobbaasan kan keessattuu Oromoon gaaga'ame ammas uummata Oromoo jira kana duulla akkasii duulli Oromoo addeessanii dhiyeessuu duulli Oromoo saboota gara biraatiin walitti buusuu akka malee keessaa waggoota lamaan kana waan isaan beeknu bara Oromootii biyya bulchu jedhamutti bara Oromootii masaraa qabatee jedhamutti babal'atee dhufe kanatu yaaddeessaadha. Egaan haala akkasii keessatti uummata kanarraa maaltu eegama? Dhimmi kun haalli kun jaarmolii poolitikaa Oromoo qofaaf kan dhiifamuu qabu sheetus dabarraa mee obbo Caalaa Masatti nuuf fudhadhu. Waan reconciliation ati jette sanitti deebi'ee waa kaasuu barbaada. Itoophiyaa keessatti reconciliationiin haqaa dhugaa yookiin araarri waliigalteen dhugaa hin dhufa kan jedhu ani baay'ee pessimistikidha. Shakkiin qaba hedduu maaliif beektaa? Bakka dhugaan hin jirretti waliigalteen hin jiru, araarris hin jiru. Dhugaan immoo Oromoon waan hunda caala dhugaa sodaata. Beeki Oromoon meentaalee Oromootiin guddate yakka fedhe yoo hojjete gaafa dhugaadhaan isa qaban hin amana. Maaliif maal jedha beektaa cubbuun ilmoo tiyyatti dhufti. Oromoomti hoggaa jedhu iyyuu yaa waaqa dhugaa na dubbisi afaan waatii na dubbisi cubbuun hanqisidha. Jarri kun kanan beekan. Karaa kamiinuu dhufee jennaan kijibuudhaan biyyumti sun kijiba irratti ijaaramte. Narreeshiniin jiru hundumtu kijiba. Ritoorikiin isaan sittaasa hundumtu kijibaa fi doomineeshinii isaanii qofa kan agarsiisu. Olaantummaa isaanii qofa kan agarsiisu. Biyya nagaa buusuuf yoo barbaadde kaleessa rakkoo ture hundarratti walii galuu siittirra jira jecha. Kuni tureera. Kun dogoggora ture Abalufaan kana godhanii addunyaa kana gubbaatti amma wanti ati argitu hedduun isaanii biyyoonni guddatan jettu kun hundumtuu hedduun isaanii vaayilensii irratti hundaa'an. Vaayilensii miidhaa hedduu uummatoota kaan irratti godhaniiti ijaaraman baay'een isaanii garuu sana accept godhan. Araara buusan kana goone turre kana sanyiin keenya kana godhanii turanii kuni guutumaa guutuu xabaaramuu qabadhaniiti. Dhaloonni dhufus dhugaa jiru fudhatee gara fuulduraatti deema jechuudha. Biyya sana keessatti tokkoffaa jarri kun kana fudhachuu hin barbaadan. Minilik isaan bari waaqa gaditti akka ergamaa waaqatti fudhatanii bari. Uummata kana wajjin maal jettee xaraara buufta? Lammaffaa isaan qofa miti.
bara colonization isa yaadatu yoo ta'e biyyoonni akka warri indirect rule fi direct rule warri qabanis ta'e maalitti fayyadamaa turan native elite jennuun kana jecha warra ofii isaaniitti barsiisanii brainwash godhaniitti erganiiti waan warri adiin warri yakkamtoota sun hojjetu hundumtuu qulqulluu godhanii akka isaan dhiyeessan godhan. Har'a Oromoo keessatti maal sii kaasama fakkeenya mifime atamma Oromoon Aduwaadhaan dhaadatu maal inni meenatti jechuun egaa warri kana godhamu warra barannee irra beekumsa qabna saayinsii beekna siin jedhantu Oromoo dura bu'anii kana godhan. Akkamitti uummanni diina keenya jennuun kuni waa'ee araara yaada duuba isaan laala. Mental slavery inni jennuun kuni baay'ee hamaadha. Sammuun kee gabroome jennaani dhugaa fudhachuu irratti si tulfaata jechuudha. Dhugaan siifi kan jara sanii qofa jecha. Akka dhuunfatti amma fakkeenya state building Itoophiyaa keessatti goobanaa si kaasu. Goobanaa abbaa gadaa isa ajjeechise abbootii gadaa saglii gadaa ajjeechise fixee wajjini akkamitti ati fakkeenya godhattee sirna Oromoodhaa cabsee sirna biraatti nama gale. Nama gantuudhaan ati silaa yakkasaa keessa dhaloonni irraa barachuu qabu jettu fakkeenya goote isaan faan qooda keessa qabanii hafta Goorgis diinagdee faan qooda keessa qabanii gaafa jettu uummata kana burjaajessite seenaa tamjeessiteeti dhaloonni kun akka burjaajoo goote jechuudha. Kana baay'een miinsi isaan reconciliationii dhugaa biyya sana keessatti dhufu. Biyya sana keessatti yeroo hundumaa isaan waan isaanii an isaan hojjetan sirriidha. Jecha takkitti dogoggoratu nan garuu miidiyaan beesanii yeroo tokko guutuu weerara sitti ba'a. Kan isaan dubbatan garuu sirriidha yeroo hundumaa. Wanti isaan jedhan hundumtuu perfect. Wanti isaan hojjetan hundumtuu dhugaa. Innati garuu dhukkuba akka himattullee yakka. Abaarsa. Biyya akkasii keessatti araarri dhugaa, nagaan waara biyya sana keessatti bu'ee uummanni kun dhuguman jaalala wajjin jiraata kan jedhu. Baay'ee rakkisaa. Kanaaf amma biyyi kan gochaa jiru maal beektaa? Yeroo jalqaba waa'ee jaalala siin jechaa ture. Amma garuu waraana ijaaree waraana bobbaasee fakkeenya har'a waan ta'e Ambootti waan ta'e sitti himaa. Gaazexeessaa OBS tokkotu barreesseera. Olaansaa Waaqumaa barreessee Amboo deemnee jedhe. Wanni deeman mee rabbi sitti agarsiisu. Waldaan maccaatu lama balaaleffatamuu qabaa bara baraan. Waldaan kun silaa akka aikeetti waldaa haqaaf dhaabbate, waldaa walqixxummaaf dhaabbate, waldaa eenyummaan saba tokko akka itti fufuuf dhaabbate jedhamee fakkeenya kaafamuu qaba ture. Walga'ii marii isaan Amboo irratti taasisan bakka meeqa Oromoonni yaa'anii dhufanii hin teessan jedhanii hanqisan. As keessatti uffata kana uffatte, rifeensa akkanatti muratte, maal jechuudhaan nama keenya violence gochuudhaan wanni irratti raawwatu kun hundumtuu eenyu kana gantoota Oromoo keessa dhalatanii gudeeda Oromoo keessa bahanii fi kanneen immoo diinni ergatee diina ta'anii kanatu wal faana godha Oromoo irratti. Egaa Oromoon maal gochuu qaba kan jedhu tarii dhuma irratti haasofuu dandeenya. Garuu biyya yakki akkasii keessatti gaggeeffamu keessatti biyya dhugaan akka malee awwaalamte akka ishiin hin mul'anne irratti duulamtu keessatti uummanni kun nagaa wal faana jiraatanii biyya sana keessatti seerri fi heerri hojjetee dimokiraasiin buufatee ilmi namaa akka barbaadetti ta'a kan jedhu shakkiin qabaani. Haala amma lafa jiru kana ibsuuf yoo yaalame tarii kan bara Haayila Sillaasee illee beeknurraa kan bara Dargii illee beeknurraa kanuma immoo waggoota 28 bara Ihaadig darbe sanarraa yoo adda kan ta'edha. Achaanii baroota duraa sana sadan warruma humnarra jirutti aangorra jirutti iyyuu mootummaadhumatiyyuu mormitoota kan Oromoo qofa miti kan waluma kaan irratti iyyuu duulaa ture. Sababa sanaanis immoo sababa maqaa jaanulee mormitootaa immoo uummatas immoo gidirsaa turedha kan beenu. Amma garuu humnoota kanatu heddummaatan multiplied ta'ani mootummaa qofatu hin taane warra seenaadhaanis diinummaa uummata Oromoo irraa qabanu warra immoo adeemsi qabsoo uummata Oromoo kunis immoo akeeka isaan qabanuuf yaaddessaatti ta'e mootummicha dudduubas jaajjanii keessa seenanii kophaattis ololaanis hidhannoodhaan iyyuu ajjechaanis garan qabu amma heddummataa jira. Haala kanaaf adda namaa kun jechuu danda'ama
haala akkasii kana keessatti maaltu ta'uu qaba maal gochaa jira uummanni keenya dhimmi kun jaarmolee poolitikaa qofaaf dhiifamuu qabaa karaa biraatiin yoo ilaalle yooma jaarmolee poolitikaa kun dhabaman iyyuu akkanatti duulamaa jiru kanaan maal qabsoon uummataa kun achitti dhaabachuudhaa fi dura akkamitti jalqabee warri jaarmolee poolitikaa Oromoo kun dhaaban kun eessaa dhufan Oromoota miti yoo namoota akka keessan miti yoo akka lammeessaa akka gabbisaa miti yoo maal kanaafuu akka dhimma ofitti ilaalamuu qabu wanti kun akka eenyu irratti callifamee dhiifama isheetturraa maaltu ta'uu qaba isheettu hime. Tole baay'ee galatoomne waan sila jaalcaalaan kakkaase waan jajjabaadha garuu ani asirratti egaa hedduu isaa gaa yaada dhuunfaa keenyaa dhiyeeffadha nuunis akka intala sanaatti akka nu laalle egaa nuunillee fagoo jirra nuunillee nuun qabani garuu waan ani jechuu barbaadutu jira akka sabaatti amma nuni ani dhiifama naa godhi jara caalaa mee egaa ofittiin quba galagalchuu barbaada ofumatti saba kottis ofittis jechuudha. Maalidhaan jechuu barbaadu akka sabaatti nuni bara dheeraa deemne siistama kana keessa. Bari namni takka takka hagaati geessu gaafa arguudha namni kan inni tooftaa meeqasitti jijjiirratu jechuudha. Tooftaan jijjiirame jennaan ati yeroo hunda hin gawwamta taanaan hin rukutamta taanaan namni garaa keessi barti galee. Gadheen akkasii garee nama garaa nama gaafa bartu namarraa hin deebitu. Amma kana kan hojjetaa jiru waan ani ilaalu keessaa tokko mootummaa guutuutti sabni Oromoo just akka midhaa educated ta'uu qaba. Educated yeroo jedhu mana barumsaa miti. Jireenya keessatti baruu qabda, bilchaachuu qabda, gahuu qabda, graduate gochuu qabda. Haala tokko keessatti ati baruma baraan achi keessa dhaabbachuu hin qabdu. Ce'uu qabda. Darbuu qabda. Tooftaa makaleessaa namni galagalchee fideetuma ittiin sammuu si xaxaa ooluu hin qabu. Diina haaraa hin qabu. Diina waggaa 150 fixee qabu. Mallattoo adda addaa jijjiirratu malee inumaayyuu yaadallee hin jijjiirranne. Waa tokko hin jijjiirranne. Tooftaa hin jijjiirranne. Durii kaasee diqaalaa nurratti bitatu turan. Diqaalaa dhiigaa ta'uu dhiisuu danda'a. Diqaalaa sammuu, diqaalaa warra yaadi isaanii diqaaloo. Warra sammuun isaanii diqaaloo. Warra eenyummaa isaanii wal jalaa dha'e, wal jalaa rukute, wal jalaa make, identity crisis keessa warra jiru. Galtuu warra garaaf bultu. Sigalee gadhee barbaadu yeroo hundaa. Gadhee immoo miiliyoona 40-50 keessaati miiliyoona tokko hin dhabdu sigalee barbaadde. So akka jirutti gadhee kana isaan maal godhu jechuudha? Equip godhu jechuudha. Hin ijaaru jechuudha. Isaaniin mootummaa godhee sirra kaayetu, isaaniin ajajaa waraanaa godhee sirra kaayetu, isaaniin waan adda addaa godhee sirra kaayetu, isaanuma duukaa bajetatti kenneetu, isaanuma nu fixaa ture bara Haayile Sillaasee, bara Minilikis, bara Dargis, bara Wayyaanis. Ammas isaanuma ol baasan jechuudha. Amma kan nu fixaa jiru meeshaa ta'e warra kana edda ta'e, diinonni keenya kan durii kaasnee beeknu edda ta'e, uuni har'a ajandaa isaan guyyaa guyyaatti uuman kana achi as deebisnee sanarra torbee 3 ji'a 1 ji'a 2 sigalee ammoo kabraa uumu kana keessaa ba'uu qabna tokko. Lammaffaa akka ati sila jette humna baay'atee jette. Humni kan baay'ate akkamitti dhaasee yaaduu qabna. All of them are sponsored. Akka baay'atan barbaadama. Ataarra humnoota diina mootummaa sanaallee fakkaatanii diina Oromoo ta'anii ijaaraman baay'eetu jiru. Isaan kun hundi diina mootummaa sanaa miti. Inumaayyuu nuti hin beeku malee harka lafa jalaadhaan isaan warra bajetni bahuufidha. Warra ijaaramanidha. Warra gargaaramanidha. Miidiyaan isaanii ni deeggarama, ni gargaarama. Humni ijaarsi isaanii, siyaasni isaanii akkuma kana deeggarama jechuudha. Kana guutummaa guutuutti beeku. Sigalee kun ta'e jedhamee kallattii adda addaadhaan Oromoo irratti dhiibbaa geessisuudha yeroo hundumaa jechuudha. Kun tooftaa kanaanis duras ture, har'as jiru, boris jiraatudha. Kana keessa akkamitti akka bahu sabni Oromoo itti yaaduu danda'u qaba jechuudha. So haala kana keessatti kan jiru keessaa akka jaarmiyaa siyaasaattis ati ilaaluu qabda. Akka jaarmiyaa siyaasaattis ammayyuu jaarmiyaa siyaasaa keenya kana
tokko isaanii ol buusanii gadi buusanii ceepha'uu danda'u nurra jira jechuudha. Sabni Oromoo jalqaba mana isaa kana keessa rakkoo jiru kanarratti ka'uu danda'uu qaba. Sigalee rakkoo kana keessa akkamitti isa dhumaa baana isa jedhu kutannoodhaan hin hojjetan taanaan, hin dubbatan taanaan, daldala siyaasaadhaaf socho'u taanaan, akka rogeessaatti, akka xiinxalaatti, akka maaliitti, akka aktiivistiitti, akka barbaadde ta'e, ka barbaadde ta'e, ol hiramtee gadi hiramtee jara kana duukaa wal arrabsaa ooluun atiyyuu sigalee jara kanaaf akkas goonee akkas ta'e no har'a kan nu barbaachisu saba Oromoodhaan callisaa kan jedhudha. Don't listen. Hin dhaggeeffatinaa jara kana. Gadhee kana hin dhaggeeffatinaa. Tooftaa ishee duukaa yeroo keessan hin gubinaa. Ijaaramaa, kutadhaa, dhaabbadhaa, kallattii tokkoon socho'aa. Diina kana guutummaa guutuutti siistama kana isa dhumaa ofirraatii cicciraa gataa. Haala jedhuun kutattee hin adeemtu taanaan jara kana duukaa sila jaalcaalaan kaasaa ture. Negotiate gochuu, reconciliationii fiduu. Reconciliation kan inni dhufu jalqaba jechuudha. Truuzii fudhachuurraa. Dhugaa walii deebisuurraa. Dhugaa walii fudhachuurraa. Dhugaa kee immoo kan namni si deebisu keessumaati. Warri amala yaraa akka kanaa qaban si galee utuu du'a ta'etti dhugaa si hin galchan isaan. Dhugaa hin beekan kaa. Kanatti dhugaa kee deeffattu jara kanarraati gaafa humnaan waan si barbaachisu hunda of harkaa gaatte. Kanaan ala jarri kun sammuu itti yaadanii si galee har'a biyyooti guddatan baay'een sammuun isaanii warri guddate warri jijjiirame badii dalagan tokko no kun sirrii hin turre dogoggoradha. Si galee waan maatiin isaanii godhan waan abbootiin isaanii godhan ni qaana'u jechuudha. Kaasuullee hin fedhan. Warroonni kun garuu har'a sadarkaa sana keessa jiran. Kanaafi nuun akka sabaatti mucaan tokkituun engadda waa dubbatte kun sadarkaa haga kanatti gaafa adeemu as baastee ibsa adda addaa baastaa maal jettaa waccaa kun mataan isaa an akka kootti dadhabinatti ilaala. Kun jechuun maalidha jechuudha. Nuun tooftaa hin kaawwanne jechuudha. Jarri kun ajandaa yoo akkasii fidan darbii kana hojjedhu. Ajandaa akkasii yoo fidani darbii kana hojjedhu. Si galee yoo akkasii diiguu barbaadani dafii akkasii dhaabbadhu. Akka jedhamutti si galee humni Oromoo kun guutummaan tokko ta'ee akka deemuu danda'utti tokkoffaa sammuudhaan dursitee lammaffaa ijaaramuudhaan dursitee hooggansaan dursitee uummata kana fuutee hin deemtu taana yeroo hunda bakka bakkaatti hirtee ammas qabsoo dhufu dabarsitee laachaa ammas deebitee jara kana wajjin mataa wal dhukkubsaa yoo iddootti immoo namaayyuu akkatti walii galtu barbaada akkatti araaramtu barbaada akkatti duukaa isaanii waan negotiate goona akkas negotiationiin beekumsa siyaasaa miti. Beekumsa siyaasaa kan inni ta'uu danda'u yoo waan si barbaachisu iddoon ga'uu dandeesse qofadha. Yoo bu'aa keetuun sharafiin galmaan ga'uu dandeesse qofadha. Negotiation sirrii kan jedhamu seera. Yoo ammoo negotiate gootu compromise dha taanaan immoo waa hambisuudha taanaan kallattii lamaanii hafuu danda'uudha qaba. Kan kee hambistee mini taanatti nama tokko gammachiistee mini taanatti negotiate godhe jedhu. Negotiation jabaa yookaan beekaa kan si jechisiisu kana miti. Kanaaf akka sabaatti of ilaaluu baay'ee barbaachisaa jechuudha. Akka sabaatti ammallee qaawwaa hedduu qabnaa jechuudha. Akka jaarmiyaatti qaawwaa hedduu qabnaa jechuudha. Ammoo Oromoo taanee warri baranne illee keessumaa kan amma qotee bulaa Oromoo naa wayyaa warra hin baranne jechuudha. Baay'ee tasgabbaa'oodha. Baay'ee kallattii isaanii beeku olii gadiin bacancaranii olii gadiin bittinnaa'anii isaan beeku hin dubbatan malee beeku jechuudha. Hawwallaalee amma warra mana barumsaa galeedha. Kawallaalee warra beekna jechuudha. Kawallaalee warra siyaasa hiikna jechuudha. Kawallaalee warra siyaasa gaggeessina jechuudha. Kawallaalee warra miidiyaa irra ooludha. Kanaaf amma gaa isa baradhee wallaalee kana akkamittiin xiinsa Muusaa tokko gootee jabeessitee dursee akka argamu akkamitti gootaa isa jedhudha. Meegaa gara dhumaatti xumuratti itti dhufna ta'a kanan jedhaa yaada kooti. Bucaal gabaabsiitu mamee dhuunfaa dheerataas jira akka dheerannettis cuunfiiti. Ani waan baay'een jedhu akka waliigalaatti addunyaa kanarratti sabni hin ijaaramne garbicha boo'aa jiraata, hidhamaa jiraata, roorrifamaa jiraata, tuffatamaa jiraata, salphataa jiraata. Baay'atte, baay'achuu baatte, baratte, barachuu baatte, qabaatte, qabaachuu baatte gatiin qabu. Orma warra ijaarametu si ergata, warra ijaarametu sitti roorrisa, warra ijaarametu mataa sitti ta'a. Oromoon waan dantaa saba isaa ilaalata akka sabaatti dhaabbatee akka Dr. Caalan jedhe senti
Oromoodha nuti biyyi keenya Oromiyaadha maaltu nu baasa wanta nu baasu kana jalatti ijaarramnee wal ijaarree gurmuu taanee waan nutti dhufu hunda ofirraa qolachaa mala dhahachaa tooftaa baafachaa tarsimoodhaan hin deemnu yoo ta'e baruma baraan keenya laal waggaa 27 irraas akkamatti bu'aa turre maaliif beektaa national interest national common interest waan ta'e tokko irratti ijaaramnee jecha waan amma Dr. Caalaan jedhe sana gartee miliyoona 40-50 jennu kana keessa miliyoonni tokkichi gantoonni jiru yoo ta'e isaantu nutti taphataa jira jecha. Oromoon laalin ani yeroo baay'ee nuti diina biraa hin qabnu diinni Oromoodha Oromoo mataa isaati. Gantoota Oromoo keessa ba'an jecha. Maybe baay'ee raadikaal taate naan hin jedhin malee Oromoon gantoota isa keessa ba'an hamma of keessa buqqisuu hin dandeenye. Maa obboleessa isaan taane, maa haadha isaan taane, maa abbaan taane, maa haadha hin taane, maa obboleettiin taane. Addunyaa baay'ee kun practically addunyaa kanarratti kan ta'etu kana. Sabni gabrummaa jalaa ba'e, sabni dhiittama jalaa ba'e saba tarkaanfii akkasii fudhatee fi ijaarame qofa. Gabaabumatti ormi si tuffate hin boo'in, ormi si ajjeese hin boo'in, ormi si hidhee hin boo'in. Tarkaanfii sana madaala ta'u fudhachuu danda'e. Ijaaramuu tokkummaa uummachuu danda'e. Danta akka sabaatti qabdu tasuma dabarteen kennin. Compromise kan gootu akkuma Dr. Caalaan jedhee waan kennitee fudhattu yoo jiraate qofaadha. Sanaan ala waan hunda kee dabarsitee kennite taanaan ati booji'amaadha fi mo'atamaadha malee araara sin ta'u. Kanaaf walumaa galatti Oromoon ijaaramuudhaa qabaadha gabaabumatti. Jaarmiyaalee qabda jaarmiyaalee kana dhiibba irratti godhi gara tokkotti luuccessi. Uummanni keenya rakkoon jiru rakkoon Oromoodha rakkoo illiita Oromooti. Rakkoo qonnaan bulaa Oromooti miti. Rakkoo horsiise bulaa Oromooti miti. Qaamni isaan geggeessu sirnaan jiraate jennaan waan godhamuu qabuuf qophaa'udha isaan. Kanammoo wayyamni rakkoo isaanitti deemaa jiru rakkoo kan irraan gahaa jiru eenyu akka ta'e argaa jiru waan ta'eef gara tarkaanfiitti cehiin jedhaan ani galatoomi. Galatoomi waan tokko sillee karaa jaarmoliitii fi karaa uummataa jiru xiyyeeffataniitu anaan waan ifattis naagaluu didee sababni isaa maal akka ta'e adda naaboo didee kan rakkisu tokkotu jira keessaa'uu dabballoota yeroo ammaa kana humna biyya bulchaa jiru wajjin jiran kananiyyuu akka isaan naagaluu didee tokkoof maaliif naagaluu didaa shira ifatti mul'atu kana shira gam tokkoon bilisoomteedhaan gurratti reebaa situ biyya bulchaa jira situ masaraa seenee jiranii gurratti reebaa karaa biraatiin immoo humnoota yookaan warra seenaadhaan iyyuu uummata kana gabroomsee ture wajjin immoo haala biraatiin xiqqoo ishee bifa modernaayizdi ta'een haala durii sanatti deebisu. Olaantummaa gartuu tokko, olaantummaa afaan tokko, olaantummaa seenaa tokko akkuma amma ijaaranii nutti agarsiisaa jiran kana kunoo ekeraa warra du'e kaasanii diddibanii ol dhaabanii agarsiisaa jiru. Kana hubachuu dadhabe moo maali laata? Hagamiyyuu hojiin propaagandaa, hojiin ololaa, hojiin leenjii dabballummaa kun hagam cimeetiyyuu of dagachiisee seetu kanatu na yaaddeessa kaleessa dheengadda kana viidiyoo asii bacha deemaa ture tokko argitanii yoo ta'e muummichi ministeeraa dura ta'anii yaadii kaleessaa biltsiginnaarraa dura ta'an viidiyoo kaleessaa odeeffaa amma immoo biltsiginnaa Oromoo isin dabballoonni 40 jedhu. Jarra deddeebi'an kana isin dabballoonni 40 kanati yaada kana tarkaanfachiisaa jira. Maali kun akkamitti adda isinii bahuu dadhabe? Maal akkamitti kana hubachuu dadhabdanii? Maali isheerumti isinitti mantu qofti akkamittiyyu alanfannaa tokko malee seenuutti gadi ta'ame liqimsuutti gadi ta'ame maaliif isa gam tokkoon jiru gara boora mormi kan amma isaan gora jiru ala jiru mujaarmayaan Oromoo hundumtuu mormituu jedhama. Yaada gama sanaan kaa'usi fuudhaniituma wal cinaallee qaban ilaaluun maaliif dadhabame?
isheetu ni jara kanatti amma tokko akka isaan of gaafatan hin barbaada. Mee ofuma keessanii taa'aatii of gaafadhaa wal gaafadhaa haala deemaa jiru kana. Mee hagas namarraa hin eeggatinaa warra mormitoota jedhaman kanarraa hin eeggatinaa ofuma gaafadhaa deebisaati. Isheetu itti dabaluu barbaade Dr. Caalaa yoo tarii wanti hafeen tan xumura itti yoo jiraate al tokko carraa tokkotti sii kenne gabaabsitee kan ofitu. Tole waan hedduu hin qabu waan ammatti jette kun tarii abdiin isaa xiqqaadha. Warri mana mootummaa keessa jiran kun sammuuma isaaniitti deebi'anii sammuuma isaanii qaana'anii gaafuma tokkollee maaf saba isaanii bukkee dhaabbatanii nama ta'anii hin du'an isa jedhu kana hunda keenyatu hawwaaf garuu isaan namoota kana ta'uu danda'an miti. Dhumarratti waan ani si kaasu tarii yoo jiraate sila Caalaa akka seera tarkaanfii hedduu jabaa fudhachuu danda'u qaba Oromoon isa jedhu diina isa keessa taa'ee isa nyaatu kanaaf. Fakkeenya tokko biyya Noorweey kana seenaa isaanii namootarraan dhaga'an ture. Bara naaziin dhufe naaziin warra Noorweey kana baay'ee rukutee ture. Yeroo inni rukutee isaan baay'ee garmalee miidhatti loltuun naazii Jarman kun Hitler kun dubartoota isaanii fuudheedha. Dubartii isaaniitti heerume loltuu isaaniitti. Gaafa wala boomanii dubartii isaa loltuu naaziitti heerumte hunda dhala ishee wajjin funaananii dhaqanii Jarmanitti gatani. Kun biyya guddateedha mani. Kun biyya mirga namaa dhibbatti eegudha bar. Garuu nama jenosaayidii irratti gaggeesse nama haadha kee qalu wajjiniin excuse akka kanaa jecha tokko dubbatteedha mee kaampeenii biyya guutuu. So haala kanaan uummatni Oromoo sadarkaa itti sammuunsaa sheekdi ta'uu taanaan kun qaaniidha jechuudha. Inumaayyuu sadarkaa amma ani jedhetti kan ta'uu qabu. Kanadha ani itti amanu. Garuu uummanni Oromoo ammayyuu ani akka kootti of dhaabbatee of laaluu qaba. Kanani ergaa dhaamaa galatuun. Baay'ee galatoomaa isin hunduu nugaa yeroo raammoo tarii walitti deebina ta'a. Nagaa ta'a jiraadhaa jetan hordoftoota keenyaanis kanarraa sirriitti xumurreerraa qophii yayyabaa tu dubbannu yayyabni yaadni isaa sirna bulchiinsa gadaarraa kan fudhatameedha. Yayyaba jechuun dhaamsa barbaachisaa ta'e walii dabarsuudha kan hubanne seeraarraa. Abbaa gadaatu yayyabe jedhama. Abbaan gadaa maali yayyabe jedhama. Dhaamsa maalii dabarse akka jechuuti. Achi keessatti dhimmoota jajjaboo seera haaraa tumaman iyyuu karaa ittiin uummataan gaanuudha. Karaa keenyaan garuu yaaduma burjaajii kana walitti qabuudhaaf cunqessuudhaaf uummata kanas haala yeroo yeroodhaan mul'atu irratti dammaqsuuf gargaara jedhu karaa itti walitti dabarsinuudha. Kanaaf kanarraa ka'uudhaan kan dhiyeenya kana jalqabameedha. Abdii qabna jabaateetti fayyadne. Warruma fedhii yaada akkasii qabantu walitti dhufe uume sagantaa kana. Irraa kanumaan xumuranne yeroo biraa waan biraatiin akka wal agarruutti nagaan nu jiraadhaa jenna. Nagaa taasinis jedha keenya.